nasa namu makakasa abu waan farsa namu wamufisada nadheen deennumsaada nadheen gada farsa nadheen gada farsa raba gada saada maqaan kiyya tokko Chikage Oba jedhama ka Jaappaanii dhufte Lookhoo Duuba Khaarruu amma kono ammallee chokoliisa jedha ka Booranatti Lookhoo Duuba Khaarruu Chikage Oba-Smidt maqaa duri bileen qaba atin Jaappaanii Boorana jechuun lachuu amma kamiin siyaam Chikage siyaam Lookhoo siyaam chokoliisa illee danda'a Lookhoo jedhe Lookhootu nama beete Lookhoon isa dhalate Lookhoon Jaappaanii dhalate Itoophiyaa barham kuma lamaa fi afur ka Faranjitti lafa Oromiyaa tanoo Oromiyaa jechuun maani lafa Oromiyaa la eessa balla Booranaa kuma lamaa fi afur jechuun qaxxata Boorana dhufte malee waan biraan jirtu amma galaftan dhufte waan aadaa guddoo barate ammallee barachuu jira Gosa Booranaa gosi maana Maliyyuu mankam Maliyyuu Jaarsoo Nadheen Hariyaa tamiiti Dambala Dhaddachaa jechuun amma eenyummaa kunini waaqa nuu kenne gaayoo qobanneeni Oral Duuba Khaarruu qobanneeni achirratti warra Duuba Khaarruu Maliyyuu Duubaallee gobba ka warra gogeessa shannaffa achirratti argamte achirra gosoomte medicha jechuudha akka agartee argatte jechuudha. Hojii maal irra qabdu? Hojiin amma yuunivarsiitii Arsii Asalla. Maal barsiisa? Anthropology barsiisa amma aadaa fi seenaa ka kilaas keessatti anthropology common course qabna amma kono semester keessatti kilaas xumure final gana xiqqoo isaatti qabuuf eeyyanfattee jiraatana dhufe. Mana kan kelle ayu arge fulam gadar bora sunitti mandika tokko achi qabdi achum bulta amma nu arboora ture jirti arboora guddoo barsiise na barsiisa ture kanaaf arboora fire amma hayyuu ta'e na Maliyyuu achi jira kanaaf kono iddoo mana hayyuu ta'e achi jira iddoo Maliyyuutti qobanne mi waan gada Boorana kana amma baalli irra wal garre gila oda irra wal garre warda Halluu jirra. Mee waan jila baalli kennu baalli fuudhuutiin asitti waan jiloota Booran keessatti jilatamu. Maan beeku mee maa keessan? Jechuun baalli duratti amma suni hayyoota hedduu si gaafatte tolteeni amma odaa finneeni odaa bulaniini odaa bulee odiitu dibaayyuu qaba achirraa odaa bulan kunitu awwatuulee dibaayyuu qabaa jiran achirraa odaa bulan kan guutuma guutuu odaa bulee. Achira garuma tokko arboora qaba garuma lama qaba jedhaniini dawa daamusa macharasha tokko mataadii qaba tokko dawa daamusa qaba achirra baalli jedhanii tartiiba qaba jidduu muuda jira akkas kanaaf tana gootee baalli geenee baalli badaasa murteesse. Arda badhaasa? Yaa murteessa onaana torbaan kana arbooratti. Ya murteesse badaasa kanaaf yoom baalli sun jifam keessa amma ji'a furii booda jedhani amma guyyaani ji'a laadhani murteessu malee ji'a torban jenne amma maachi keessa bona macharashaa ganna ga'uuf saati kana gaafasi jedhan akkas mee Oromoo dhibii ergamu Laat Oromoon gosa garaagaraa jira gosa naannoo madda garaagaraa qaba Boorana keessa namni barate miyyuu guddoo ammallee deema namni iddoo hin baratini deemuun maree jette kiyya Boorana guddoo barate nuyyuu barannee koonoo numma hin qabdu namni barate kanaaf dabalataa sira Boorana dhuftee barachuu dansa gara dabalataa amma iddoo namni hin baranne naannoo deemtee barachuu barbaachisa jettee namni alaa dhufullee akkasitti yaadatta. Naannoo garaagarummaa qabuu fi maddatti deemtee madaaru qabaa wattiin makinaa oduu wattiin makinaa jechuuti. Ulfaadhu horii bulti. Ayyaa.
aadaa ufii gatanii aadaa biyyaa alchanii maaliyyoo uf beekanii raaba gadaan bulanii yoo walii galanii waliin alaa galanii yoo walii galchanii waan badeellee galchanii